Ashama harka fuunee daawwattoota keenyaa kun daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isinii darbaatti kan jiru gama Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaadhaan keessummaan qaba. Keessummaan koo obbo Abdiisaa Baayisaa jedhamu. Obbo Abdiisaa Baayisaa akkuma baay'een keessan beektan tibba kana marsaalee hawaasummaa irratti dubbii deemaatti ture keessumaa dhimma saba keenyaa waliin wal qabate dhimma hordoftoota amantaa Islaamaa irratti marsaalee hawaasummaa irratti ka'e bu'uura godhachuudhaan namoonni komiiwwan garaagaraa dhiyeessaatti jiru. Isa kana immoo komachaatti kan jiran hordoftoota amantaa sagaleen koo simbira jiraadhaa? Ayya daawwattoota keenyaa of koltii guddoon isin gaafadhaa gara rakkoo teknikaan mudateedhaaf keessummaa qabnaa. Keessummaan keenya immoo tibba kana marsaalee hawaasummaa irratti waan mudate bu'uura godhachuudhaan dhaamsa qabu. Isaanis obboleessa obbo Agumaa Baayisaa kan ta'anii obbo Abdiisaa Baayisaati. Isaan waliin turtiikaasnaa turtiin keessan waliin haa ta'u. Ani itichaa guddataati. Mee obbo Abdiisaa na dhagaatti jirtu yoo ta'e sagalee kootiin dhagaatti hin jiru sabateefan shakkii keessa galee mee kallattiidhaan gara maree keenyaatti dabarraa. Isin maqaan keessan ee'uudha eessa jiraattu? Obbo Agumaa Baayisaa waliinoo obbolummaa dhuguma obboleessadhaa isin? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi guddaa galanne haa ga'u. Wa salaatu wa salaamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ani Abdiisaa Baayisaan jedhama. Dhaloonni koo dhiyaa Oromiyaa gara Wallaggaa ta'ee ani fi Agumaa Baayisaadha obboleewwanii ilmaan abbaa tokkoon lamaanii. Ani amma kan jiraadhu South Africaadha. Lamaan keenyayyuu abbaa tokkorraa dhalanne maatii kiristaanaa amantii kiristaanaa hordofan irraa dhalanne. Naannoo keenyattis akkuma aadaa naannootti mana amantii keessatti barumsa keenyas yeroo baay'ee baranne irra caalaa kan baranne karaa warra mishiiniiti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anis ergiin haala qabsootiif jecha biyyarraati ba'ee bosona seenee ture.
hogganoonni adda bilisummaa Oromoo duraanis ta'ee ammas jiranii na beeku walitti dhiyeenyaanii jaallawwan taane waliin hojjechaa akka turee fi qabsoo irratti dhimma Oromoo irratti gumaachaa akka waliin turre seenaan inuma sana obboleessi kiyya kun aguma baay'isaati nama jalqabuma isaarraa kaasee beektaa macaafa qulqulluu keessatti akka jedhutti seera uumamaa keessatti yeroo bishaan badiisaadhaa utuu hin gahin dura rabbiin waan jedheeni ilmi namaa dhalootuma isaarraa kaasee xiqqummaa isaarraati kaasee jallaadha jedha. Akkas jechuun addaamumarraa kaasee namni jal'ina qaba rakkina qaba cubbamaadha jechuu waan jedhu sanatu natti dhaga'ama anaani. Anyhow agumaan isaanii dhuguma akkuma baay'ibilii dhimma addaamirratti xiyyeeffatee jedhu akka inni rakkina qabu xiqqummaa isaarraa kaasee ijoollummaa isaarraa kaasee maatii irraa kaasee akka inni rakkina qabu himaa. Kanaatiif iyyuu sunumaa qabaatee jedhee ani eenyuun jedhu akkuma rabbiin itti isa uumetti rabbiin akka inni itti isa qajeelchetti akka inni itti isaaf eenyu jedhetti qadiriidha kun waan isaaf duraan barreeffamedha waan ta'eef jiruu rabbi keessa wanti nagalchuu hin jiru. In fact walumaa immoo yoo ta'e namnu aadaa fi safuu qabaa amantii qabaa. Adaan kamiyyuu kabajaa qaba. Namni kun obboleessa kootii xiqqoo karaa gama aadaa kana safuu kana nama hin qabneedha. Diteelii isaa kana jedhee amma sooshaal miidiyaa irratti isa himuu utuu hin ta'in isa saaxiluu utuu hin ta'in namni kun rakkina inni qabu himuu kooti. Dhalootuma isaarraati ijoollummaa isaa xiqqeenyuma irraati kaasee maatii keessatti firoota keessatti hollaa keessatti ganda society community keessa jiru naannoo keessatti guddanne keessatti uummanni ragaadha. Maatii keessatti rakkina inni uume ila har'aa rakkina babal'atee jirudha. Wanta salphaa miti. Kanaatiif an isarraati waan of qusadhu akka uummanni iyyuu innu gadi ba'ee of hin qusanne uummatarraati of hin qusanne sabarraa of hin qusanne aadaa irratti aadaadhaaf kabajaa hin qabu maatiidhaaf kabajaa hin qabu gosaa fi hangafaa fi quxisuudhaaf kabajaa hin qabu akkoo fi adaadaa fi firaa fi hiriyaa abbaa fi hiriyaa haadhaa fi hiriyaa isaatiif kabajaa nama hin qabnedha kun waan inni har'a sooshaal miidiyaa irratti gadi ba'ee diiniin yookaan amantii inni akka ofiisaati amantii akka miidhaa qaba inni amantiin isaa kun isa kamiidha maal isa barsiise yoo ati amantii namaadhaa kabajje yoo ati aadaa namaadhaa kabajjeedha kan inni namni illee sii kabaju waa hundumaa caalaa diin islaam sallallahu alaihi wasallam namoonni baay'een maa ati islaama taate jedhaniiti na jibban kiristaanonni firri koos ta'e hiriyoonni koos baay'eetu na jibbe sababa ani islaama ta'e isa dabalate isuma mataasa dabalate si ajjeesise manaan jedhee natti dhaadateetti kan itti jibbame ammoo yeroo inni deebee waan ani itti jibbame kana yeroo inni tuqu garaan kun nan danda'u ana personally na tuqu danda'a waan an jechuu danda'a waan fedhan jechuu danda'a amma immoo social media irratti akka haaraatti gadi ba'ee waan baay'ee jechuu danda'a amma namni kuni of qusachuun beeku aadaa hin qabu waan ta'eef jechaadha amala hin qabu waan ta'eef jechaadha obbo Abdiisaan of kolchaa dubbii keessan dammaan qabee tarii isin faana wal dhabdee waan qabuuf jecha kana dubbate jettanii yaaddu isin lakki sana miti anaaf jedhee miti kun kan inni hojjetu inni kanaan dura amala isaati inni ittiin beekumsa argachuudhaaf namni kun har'a utuu hin ta'in dhalootuma isaarraatii kaasee hawaasuma keessa jiraataa ture maatii firoota keessa jiraataa turetti iyyuu aadaa hin qabu sirna hin qabu amala hin qabu kabajaa hin qabu safuu hin beeku namni kun isa kanaadhaan nan jechaa jiru anarraa ka'ee miti inni
ana dawwaa utun ta'in immoo obbolaa koo baay'ee gaarii tarii akkaataa isinitti jettan namoonni akka birootti hubatu laatas jedhuufan gaaffii kana isin gaafadhe dubbiin keessan ifa garuu namoonni akkaataa gara biraatti nama hubatu laatas jedhuu fi gaaffii biroon isin gaafadhu keessaa mee tokko lamaaniin kaasnaa nama akkamii turan isaan maatii keessatti kan jedhu isin ammayyuu jechaatti kan jirtanii obbo Agumaan obboleessa keessan akka ta'edha. Mee obboleessa keessan yoo ta'e akkamitti wal geessu haadhi abbaan keessan yookiis immoo achi yoo lakkaawwattanii qomoo keessanii isa kana nu yaadachiistuu laata obbolaa shamarraniis ta'e dhiiraa meeqa qabdu akkaataan guddina keessanii yoo maal fakkaata tarii eessatti dhalattanii eessatti guddattanii akkamitti barattanii isa kana xiqqoo ishee nuuf kaasaa isa kaanitti deebina. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaaffii gaariidha. It is very interesting and dhugaadhumaaf yoo ta'e nuyi abbaan keenya Baayisaa Beeraa jedhama. Haadha manaa lama qaba ture. Haati keenya warri tokko ijoollee 11 haati isaa ijoollee 11 da'anii haati na deesse immoo ishee lammaffaadha ijoollee 7 deesse. Haati keenya isheen sadaffaa isheen dhumaadha immoo 3 deesse haati buddeenaa keenyaadha. Maatiin keenya gara nama 21 akkasitti ijoolleen Baayisaadha. Haadhaan adda adda'anii fi Agumaan anatu dura dhalate inni waggaa tokko na booddee jira. Abbaa tokkorraa dhalanne mana tokko keessatti guddanne dallaa tokko keessatti guddanne walii wajjiniin haadha keenya yeroo isheen tokko deessu isheen tokko utuu isheen tokko harma buusisiin kan biraan immoo deessi waan ta'eef walitti nu kennatanii deemu haati keenya yoo isheen tokko gabaa dhattee isheen tokko mana ooltee mucaa isa tokko manatti dhiifteetti deemtii ishee mana jirtutti dhiistee deemtii harma tokko hoonee guddanne jechuu nan danda'a akka ijoollee haadha tokkotti waliin guddanne. Haa ta'uuti ilmoon booftiyyuu garaa tokko keessaa baateetii karaarra deemti jechaadha. Walitti dhiyaatu firooma waliidha. Walitti jedhu garaa tokko keessa akkillee tokko haati tokko hanqaaltee isheen baaftee karaa adda addaarra deemti. Namni tokko garaa tokko keessaa bahee fi iyyuu tokko ta'uu hin danda'u. Amma obboleessi inni haati isaa deesse har'a lubbuutiin hin jiru sababa qabsoo Oromootiif jecha bara 1972 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana hidhaatti dararamaa ture. Waggaa dheeraadhaaf haga gaafa dargiin kufuutti 83 dargiin kufuutti gara waggaa 10 almost nearly waggaa 12tiif ijoollee wallaaltu haadha manaatti dhiisee ijoollee afaan hin beekne dhiisee irraa hidhamee bara dheeraa inni jedhu namoota biratti hawaasa keessatti mana amantii keessatti nama kabajaa qabu nama guddaa Daanyee Baayisaa namni jedhamu nama haati isaa deesseedha. Haati isaa hangafa isaatii jechaadha. Nuufis akka abbaattis erga abbaan keenya du'ees akka abbaatti namni nu tajaajilaa ture namni nu guddisaa ture nama kana Daanyeedha jechaadha. Namni obboleessi keenya hangafi keenya ilmi abbaa keenya hangafi nama guddaan nama looyerii nama ture amma turata bahee nama jirudha. Obbo Naggasaa namni jedhamu har'a Finfinnee jira nama turata bahee jiru nama kabajaa qabu nama sirnaati hundinuu baratee sadarkaa guddaa gahee hawaasaaf mootummaadhaafis ta'e karaa gama amantiitiinis ta'e nama maanerii gaariidhaan karaa qajeelaa irratti sabaaf hojjetaa ture. Dhimma kooti jedhanii firaaf hojjechaa ture. Obboleessa isaatiif nama eenyu gochaa ture. Namichi kun garuu sana keessa nama stable, a very unique, a different nama ta'e maatii keessatti haadha keenya haadha buddeenaa keenya lamaan kan wal lolchiisaa ture. Kan wal abaarsisaa ture. Lamaan isaanii waan jedhanii isa abaaran beektaa haati isa deessesi haati buddeenaa isaas waan jedhanii guddadhuuti salphadhu galgala kee keessa xiqqaadhu jedhanii isa abaaran. Haati keenya haati buddeenaas haati isa dhaltees akkas jedhanii galgala kee keessa guddadhuuti xiqqaadhu rabbi si xiqqeessu.
hiriyaa keenya keessatti nu salphifte, fira keessatti, maatii keessatti nu salphifte, rabbi siyaa salphisu galgalli kee umrii dheeraa argatti salphadhu ittiin jedhanii abaaranii jiru jechaadha. Kana nuyi maatii yoo akkas ta'e abaarsa nama qabanidhaa jettu isin abaarsa namni qaban immoo akka aadaa duudhaa Oromootti abaarsi bara galgalaa keessa namarra ga'a jedhameeti kan yaadamu. Tarii obbo Agumaan sadarkaa barnoota isaanii yoo fudhanne nama agam baratanii fakkeenyaaf namoonni Dooktar Agumaa namoonni jedhanii waamanis jiru kaawwan immoo obbo jedhanis kan waamanis jiru hanga isin beektaniif hanga obboleessa isaa taasisaniitti sadarkaan barnoota isaanii haga kam kan deemanidha kan isin beektan. Biyyatti kan inni barate high schoolii Naqamteetti barate 12 achitti fixe. Isarraa bahee military cadet bara dargii keessa hojii dhabee qabxii inni isa achisa galchu university yookaan kolleejii higher education itti fufuudhaaf akka inni hin dandeenye waan ta'eef qabxii isaa xiqqaa waan ta'eef military cadet galee ursoo baatii 3 achitti leenjifame achi keessatti badee nama military keessatti badee bara dargii sana badee deemee jechaan obboleessa koo nama Alamaayyoo jedhamu wajjiniin inni gara yeroo sana bara dargiidha loltoota TPLF fi ALF sana lolaa turanii achitti nama du'ee jechaan obboleessi koo haati koo deessee nama taa'anii achi galanii inni suni itti fufee fixee inni kun garuu achi keessaa badeeti deebi'ee galee bakka karaa malkaa waaqannaa electric power immoo maali jedhanii warra Raashaa kanatu hojjechaa ture construct gochaa ture isaan biratti qaxarameeti achi keessaa badee nama wajjiniin nama Raashaa tokko jedhachiiti wallolee harkaa badee deemee jechaadha. Sana duwwaa miti ammas shufeera ta'ee achi bahee immoo karaa Lutheran World Federation kana keessatti qaxaramee akka shufeeraatti utuu hojjetu makiinaatti nama fe'ee hojii dirqama kennameef dhiiseeti transport business mataa isaatiitu inni dalagataa jiru hojiirraati ari'anii jechaadha. Sanaan deebi'ee Dirra Dawaa Midira Baaburii keessan hojjechaa ture ani na bira dhufee akkas rakkadhee jedhee naani obboleessa waan ta'eef obbiraatii waa godhee waa kenneefiini gara biyyaatti erge. Inumaayyuu obboleessa keenya daanyee kan jedhamu kan hidhaa jiru kana rabbi isaaf araaramu nama mana gara rabbi deemee jira. Ijoollee isaatiif deemiitii meeshaa kenni jedhee tan meeshaa bitee itti kenne uffataa fi waan adda addaa fuudhee itti geessee jennaani karaatti gurguratee isa barbaade ofiisaatti itti dhimma ba'ee akka barbaade godheeti warra fiinaansiitu narraa fudhatee jedhee booddee keessa meeshaa itti kenne keessaati haga tokko dhaqee Finfinneetti yeroo biraa mana namaatti argee jechaadha. Kan inni narraa fudhatan jedhe keessaati nama akkasiiti. Nama maatiidhaaf hin yaadne. Akkas yoo ta'e keessumaa isin maatii guddaa akka ta'edha kan isin kaastanii maatii guddaa kana keessaa immoo gara 20 ol akka taatan yoon dogongoruu baadhe 21 jettaniin se'a. Mee maatii hanga kanaa keessaa dhuftanii maatiin guddaan akkasii immoo akkuma argaatti jirru isin hordofaa amantaa Islaamaati. Akkasuma immoo obboloonni keessan warreen Protestaantii kiristaana ta'anis warreen ortodoksii ta'anis warreen waaqeffataa ta'anis waan dhibannatti hin fakkaatu akkuma keessan kan Islaamallee ta'ani jechuudha. Mee mana keessan keessa maatii bal'aa akkasii keessa amantaa garagaraatu jira. Yoo amantaan garagaraa jiraate yoo amalli amma argamee ittiin isaan komataman kun eessaa dhufe jalqabumaa akkam ture akkaataan guddisa isaanii abbaadhaa yookiis haadhaaf akkaataa kamitti ajajamanii guddatan egaa baay'een keenya baadiyyaa marraa dhufne saba ta'ee fi maatiif ergamuun jira waan tokko jira. Mee ishee kana xiqqoo ishee nu yaadachiisaa mee namoonni akkaataa kanatti kaasu saba ta'eef. In fact, ani karaa amantiidhaa hundi keenya iyyuu Protestaantiidha. Protestaantii turre. Ani ergini biyya kana dhufee South Africaatti nama cheerchii banee paastorii ta'e cheerchii afuranii geggeessaa ture. Nama 22,000 ol kan ta'u membarii congregationii kiyya keessaa qaba ture.
Alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin immoo abbaa fedhe yeroo fedhetti qajeelcha akka barbaade gochuu waan danda'uuf akeeka rabbiin naa qabuuf jechaani ana umrii koo waggaa 59 abjuudhaan halkan tokko hirribuma keessaa ka'ee ganama cheerchii lallabuudhaaf yookaan piriichii gochuudhaaf anaa qophaa'aa bulee halkan abjuudhaanii rabbiin gara islaamummaatti ganama yookaan ka'u seenaansa baay'eedha. Islaamummaatti jijjiirame dhalootaan biyyatti maatii keessatti miti kan inni islaamummaa fudhate 2014 utuun paasterii ta'ee hojjechaa jiru cheerchii mataa kootii utuun qabu nama akka saayintistii qixxeessaa roorroofaa South Africa keessatti saayintistiin beekamoon South Africa qabdu keessa tokko nama akka paaster Girmaa Emiruu jedhamfaa isaan kanaan iyyuu anatu organize godhee waliin cheerchii banee cheerchii maqaa Oromootii fi afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin gaggeessaa ture jechaadha. Namoonni baay'een iyyuu dhufanii namoonni har'a ministeera ta'anii biyyatti keessa jiranii yeroo sanatti namoonni adda addaadha University UNISA South Africa University ka jedhu keessatti dhufanii barataa turanii baay'een isaanii cheerchii gochuu dhufanii worshipii gochaa turan alhamdulillahi rabbil alamin har'a isaan peentee ta'anii yookaan ortodoksii ta'anii dhufanii jiru ani garuu jijjiirameen islaama ta'e har'a biyya lafaa irratti baay'ee bal'inaan islaamummaadha kan piriichii gochaa jiru 2014 kaasee ilaa har'aatti nama 6,000 oltu gara islaamummaatti sababa kootiin gara islaamummaatti dhufe namni Harun miidiyaa jedhee har'a Itoophiyaa keessatti biyya lafaa irratti eenyu godhee miidiyaa guddaa irratti namoota eenyu gochaa ture yeroo baay'ee interviiyuu na gochaa ture namni kuni ani amantii kana fudhadhe namnis natti mee miti namis na dirqisiisee miti horiidhaanis bitamee miti jaalala namaatiif jedhee miti jaalala rabbiin halkaniin manaaba yookaan abjuudhaan revelationiidhaan gara sanatti na jijjiire malee an har'as horiidhaanis ta'ee qabeenyaadhaanis ta'ee firaanis ta'ee an kophaa kooti duwwaadha. Alhamdulillah garuu inni caalu inni guddaa inni qabu rabbi guddaadha waan ta'eef isatti nuuf kenne waan ta'eef duras ana amantiidhaan jiraachaa ture ammas amantiidhaan jira sababa anitti amantii kamiyyuu rejecting godheefi Oromoon waaqeffataadha kiristaana islaam jalqabuma iyyuu qabsoo keessa gaafan ture har'a garuu aniyyuu musliima waan ta'eef musliimni immoo islaamummaan immoo nama tokkodhaaf duwwaa miti waan jedhu quraana keessatti alhamdulillahi rabbil alamin waan inni jedhu shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wal bayyinati wal furqan rabbiin baatii ramadaanaa jaallatamaa keessatti quraana kan inni gadi buuse ilma namaa hundumaatiif qajeelfama akka ta'uufi jedha. Wanni si dhibu quraanni itti fufaa. Quraanni ilma namaa hundumaatiif jedha. Gosaan adda gandaan addan baafne mootummaatiin addan baafne arabaaf hin jenne hindiidhaaf hin jenne isa barateef hin jenne isa hin baranneef hin jenne yookaan adiidhaaf gurraacha araba mangool yookaan muqoqishiyaan adda hin baafne ilma namaa hundumaatiif waan jedhu jecha kanallee qabadde ani isa kanaan ilma namaatiifan himaa jira ilma namaa adii fi gurraacha hin jedhu Habashaadha yookaan Araba yookaan sana hin jedhu gosaa fi nationality yookaan reesiidhaan adda utuu hin baasin ilma namaa kan ta'e afaansaa kanan beekuu fi kan afaan koo dhagaan kan quraanaan itti karaa tokkichi ilmi namaadha ittiin fayyuu danda'u nagaa fi wajjin hin jiraachuu danda'u islaam jechuun salaam jechuun nagaa jechuudha shaaloom jechuudha isa kanan biyya lafaatiif ibsaa jira har'a adii fi gurraachi biyya kana keessa South Africa keessatti doktorii law lecturer this university keessatti beekamaa ta'e international labor organization lawyer namni ta'e injineeronni paasteroonni pop warri jedhaman biyya kana keessatti beekaman keessonni
أدينا ورداج ريفورم تشيتشنا الحمد لله رب العالمين مقا ربي تيني هداية ربي نساني كنّي وبنو ربي ساني كنّي في قلبي ساني ربي ساني بنين إسلام ما تسينا جرو حرقة garuu nama akkasii kana yookaan waa'ee islaamummaa kanaa dubbadhu agumaan garuu nama amantiidhaan of fakkeesseeti Yesuus Kiristoosiin dhiifteeti maaliif ati gara islaamummaatti seente amantii arabaan ajajeeti ana personally naan attaakii gochaa ture. Inni akkasnaan jedhee jennaan Yesuusin jibbiteeti Yesuusin tuffatteeti jedhe garuu ani Yesuusin hin tuffanne Yesuusin hiinuma qabate waan an jedhee kitaaba barreesse yoo hin argitu ta'e sirriitti mul'ataa jira ishee. Yaa hin argama eeyyee. I love Jesus jedhee tan barreesse I love Jesus. The Bible says Jesus is not God. Ana miti ka jedhe. Quraaba ባይብሊቱ ጀደ መጽሐፈ ቁልቁሉቱ ጀደ እኔ ኢየሱስን ወደዋለሁ በግሌ ምክንያቱም የአላህ ማይቲ መሰንጀር ነው የእግዚአብሔር የአምላክ መልእክተኛና ነብይ ስለሆነ የሱ ድንቅ ስራን አደንቀዋለሁ የሱን ትምህርት እከተላለሁ ስለዚህ ኢየሱስን ወደዋለሁ ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ አምላክ አይደለም ይላል በምን ነው የጻፈው ባየ ጋር አስፈላጊ ከሆነ መተዱሬ ኬኛ ኬሳ ከምባኔ ኢሰጀዱፈን ሶዳዳ ገሩ ኢትንጂራ ኢስላሙማ ዋይ ኢስላሙማ ኢን አረብሴፈን ሲሪቲ ሂሙዳፍ ጀዴኒ ኢስላሙማን ኢልማናማ ሁንዱማት ማለ አከኒ ጀዴ ኢስላሙማን አከ አዳ አረባቲ ጀድ ኢስላሙማን አዳ አረባ ሚቲ ኢልማናማ ሁንዱማቲፊ ከነን ኢላላቱ ከራ ቀጀሉማ ከራ ዱጋቲ ከራ ዱጋቲ ረመጌሱዳ ኢልሚናማ ከራንቲ ወሊፍ ያዱዳ ኢልሚናማ አከንቲ ወሊንጅራቱ ከበርሲሱዳ ኢስላሙማን አዳ safuka qabuudha beekumsa ka qabuudha namni beekumsa hin qabne namni hubannoo hin qabne gara islaamummaa quraana baratee ittiin qajeelee of qajeelchuu danda'a aniyyuu ofii kooti kaleessa Yesuus ilma waaqaati inni waaqa kajechaa ture waaqa tokkicha ta'uu isaa baree har'a islaamummaadha kan na barsiise kanaatiifuu islaamummaan sanyii fi ganda amantii kamiin iyyuu utuu hin tuqini dhugaadhaan gara qajeelummaatti kan nama geggeessu biyya lafaarratti har'a biliyoonni lama ummati biliyoonni lama qabanu ani kophaa koo keessaa gadi bahee arrabsuun agumaan akkana jedhee hijaba uffatanii akka nama du'eetti oftatanii deemu akka nama du'ee owwaalu geessanii itti jedhe kabajaan utuu hin beekate amantii kiristaanaa keessatti iyyuu dubartiin of gonfitee uffanna seera qabu uffattee akka isheen deemtu jedha malee isaati qullaa haa deemtu hin jedhu akka inni nama fira isaa qullaatti hambise haadha isaa qullaatti hambise salphise hiriyyaa haadha isaatii biratti waan inni godhe har'a sanatti biyya lafaadhaa hundumaa uummata biliyoonii lamaati sichis ka islaamummaa ta'uudhaaf deemu sichi ka duniyaan gara islaamummaatti deemaa jiru itti bufuu ta'eeti rakkina irratti uumaa jira namni kun nama rakkina qabudha mataansaa. Tolega mee wantoota garaagaraa kaastaniittu obbo Abdiisaa daawwattoota keenyaa gama Oromoo Diyaasporaa Miidiyaadhaan nu caqasaatti kan jirtanii obboleessa obbo Agumaa Baayisaa kan ta'anii obbo Abdiisaa Baayisaa waliin kan turtichaasaatti jiru isaan kun immoo obbolaa ta'uu isaanii egaa hanga danda'ame obboloota isaanii maqaadhaanii nuuf kaasaniiru nama guddaas ta'anii dhimma kanarratti nu sobu jennee waan shakkinu tokkollee hin qabnu wantoota hedduudha kan isaan nuuf kaasanii. Mee obbo Abdiisaa gaaffiin biroon ani isin gaafadhu keessaa qabxiilee hedduu kaastaniittu isin gama amantaa kiristaanaa keessatti illee waldaa hundeessitanii tajaajiltanii hojjettaniittu akkasuma immoo Oromoon ganamarraa immoo waaqeffannaa kanatti akka inni jalqaba itti barate immoo isa kanas kaastaniittu walkallattiidhaan haa ta'u egaa Oromoon har'a waaqeffataatu jira kiristaanatu jira islaamatu jira garuu Oromummaa akka walootti walitti qabna sabateedhaa fi mee dubbii isaanii dhageessanitti yoo ta'e dubbiin isaanii tokkummaa Oromoo kana hin huba jettanii yaaddu isiniinoo akka dhuunfaatti isin gaddisiiseera yoo ta'e Oromoon isa akka kanaadhaaf maal gochuu qaba deebii akkamii kennuu qaba jettanii yaaddu moo hundumtuu inni kiristaanaas achi as bahee hanqina isa tokko haasa'u inni islaamaas hanqina isa tokko haasa'uun kun saba keenyaaf furmaata ta'a waanuma isinitti iyyutti qabsaa'aa turtaniif furmaata ta'a
waan baay'een kaleessatti wareegaman har'ammoo itti wareegamaatti jirani tokkummaa oromummaa kana itichuu ni danda'a laata inni kun mee isa kanarratti balaansi godhaatii akka nama oromoo tokkoof hayyuu amantaa tokkootti mee isa kanarratti dhaamsa maalii qabdu? Baay'ee gaariidha. Obboleessa kiyya Rabbi si haa eebbisu. Sagantaa kanarratti na dhiyeessuu keetiif baay'ee galatoomi guddaan si galateeffadha. Galanni kee daangaa hin qabu. Na biratti akka salphaatti hin ilaalu waan kana gochuu keetii fi barbaadee na argitee asirratti sooshaal miidiyaa kanarratti na dhiyeessuu keetiif baay'ee si galateeffadha hundaa dura. Dhugaadha namichi kun obboleessa kooti. Oromoodha Oromoon hundinuudha Oromoodhaaf qabsaa yookaan immoo mirga Oromoodhaa eegaa yookaan Oromummaa isaatiif jiraataa jedhanii amanuun hin danda'amu. Amantii kam keessatti kiristaanas ta'e islaamaa yookaan waaqeffataas ta'e kaamiyyuu yoo ta'e eetistis ta'e akka kamittiyyuu hundinuu karaa tokkorra deema. Fedhii tokko qaba jechuu hin dandeenyu. Agumaanii adda bilisummaa Oromoo wajjin waliin beeku. Tasumaayyuu inni duraadhaa adda bilisummaa ABO, OLF, ONEG waan jedhamu kanaa wajjin waliin beeku maqaa dhaga'i malee. Ragaadhaan isinii dhiyeessa yoo ta'e yoo feetanii. Maal jennaani agumaan maaliin akkamitti biyyarraa bahee yoo jette waan xiqqoo ishee tokkoon irraa hima ishee dhumaadha isa kabiraadha kan inni maatii keessatti hojjete sana hin kaasu kan inni fira irratti hojjete kan inni yaada isaatiidha irratti hojjete sana hin himu akka isaan afaan hin salphadhu garuu safuun qabaa natti dhaga'ama deebisee gowwaa al tokko arrabsii jedhanii nu al dhibba of arrabsaa jedhan deebisee waan inni hojjete kana amma waa deebisee himuuni an akka of arrabsu tokko tambuudhaa beeta natti dhaga'ama. I'm feeling shame really garuu ishee waan inni hojjete biyyarraa bahee akka nama siyaasaa tokkotti waan biyyarraa bahee of fakkeessa garuu dubartii faranjii tokko isheen Jarmaniidha. American mission Louis Pasteur hosteli Allah sana kajirtu German missionary da sheni nama citizen Germany ti isheetti dhaqeeti birrii 30 kenni narrakkadhe waan nyaadun dhabe manja fiqaadii sadaffaan haareffadha jedhe waan ittiin haareffadhus dhabe please jedhe deemee ishee gaafate. Dhuguma jettee himaanitiin itti dhagahame dubartii adiin kuni dhalootaan Jarmaniidhaan kuni isaaf birrii 30 laattee nyaata illee naa kenni leftover yoo qabaatte jedhee gaafate in polite manner in sincere way yeroo itti dhiyaate jechaadha. Hayyee jettee yookaan shaniyyatu gaafa xiqqoo ishee gattaa uraa kenni jedhee security guard yookaan zabanyaa jedhamu sana eeyyamsiistee fuutee ol gashitee yookaan shaniyyatu waan hin taane irratti hojjeteeti doolaara 5,000 ol irraa saamee halkan sana badee biyyarraa bahee Keeniyaa seene. Bara kam taatiin kun kan raawwate bara kam ture maqaan nama sanaa hin beektu laata? Maqaa hin beeku ani Dirree Dawaa hin jira suni around 97 or 96 keessa 87 86 87 keessiin isaa hin jira dubartiin kun ni matte moo akkamitti odeeffannoo kana dhageessan isin? Keessiin itti banamee ture keessiin itti banamee qabalee asirratti kaffiteenyaa 8 ka jedhani naannoon suni achitti barbaadamaa ture obboleettiin keenya tokko amma kan yeroo sana waa'ee isaa hordofaa turte amma Jarmanii jirti Maariyaam Margee Baayisaa jedhamti Jarmanii jirti. Obboleessi keenya tokko ammallee Finfinnee jira Waggaarii Baayisaa ka jedhamu